Nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu jecha hordoftoota daandii barnootaa guyyaa irraa kana barnoota afaan Oromoo namoota biyya keessaa biyya alaa teessanii barnoota reefuu eegaltaniif jechoota sagalee gabaabaa irraa ijaaramanii isiniif qabadheen dhufeen jira. Isa kanaaf subscribe, share, follow gochuudhaan maatii keenya taasisin jenna. Namoonni kallattii garaagaraatiin sababoota rakkinoota adda addaatiin mana barnootaa seentanii hin baratin haftanii har'ammoo barachuu barbaaddan bakka hojii keessanii teessanii yookaan manuma teessanii onlaayiniidhaan karaa waasaappii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa telegiraamii barachuu ni dandeessu. Kanaaf karaa lakkoofsa bilbilaa kun ammaan isinitti agarsiisaa jiru fuula iskiriinii kanarratti nu bilbiluudhaan hin dagatinaa isin jenna. Barnoonni keenya yeroo yerootti ni gadhiifama. Isa kanaaf hordoffii gaarii gochuudhaan irraatii baradhaa isin jenna. Jechoota gabaabaa kan ta'e isiniif qabannee dhufnee jira. Jechoonni gabaabaa kun immoo akkamitti ijaaramu yoo jenne jechi tokko kan inni gabaabbachuu danda'u yoo qubeen dubbachiistuu gosa tokko qofaa taate ni gabaabbata. Kanaafi arraba keenya irrattis yookaan sagaleen keenya ni gabaabbachaa deemaa jechuudha. Isa kanaaf namoonni kamiyyuu gaafa barreessitan of eeggannoo guddaa isin gochuu qabdan keessaa tokko jecha barreessuuf kaatan sana dursitanii arraba keessan irratti dubbattanii yoo arraba keessan irratti yookaan sagaleen keessan ni gabaabbata yoo ta'e qubee dubbachiistuu gosa tokko gootu jechuudha. Isa kanaafi jechi kun fakkeenyaaf ganama jedha. Ganama kan jedhu kuni sagalee meeqa qaba? 3 qaba. Gaa kan jedhu sagalee tokko, na kan jedhu sagalee lama, ma kan jedhu sagalee sadeffaadha. Ganama jedha. Kanaafi namoonni baay'een yaada isaanii karaa sooshaal miidiyaa namootaaf barreessuu kan isaan sodaatan maalidhaa? Hanqina sirna tuqaalee fi sirna qubee fayyadamuu dhabuu isaaniiti. Isa kanaaf daandiin barnootaa immoo furmaata isaa isiniif qabatee dhufee jira waan ta'eef koottaa gara keenya isin jenna. Inni kun immoo maal jedhaa? Rukkute jedha. Rukkute gaafa jedhu sagalee 3 qaba kunis. Kunis sagalee 3 qaba rukkute jedhaa. Garuu jecha gabaabaadha. Qubeen dubbachiistuu gosa tokko 2 ta'e kan walitti aaneeru hin jiru. Kan dheeresseeru hin jiru jechuudha. Inni itti aanu immoo cimina jedha. Cimina. Bitate. Bitate. Sababa. Sababa. Adaba. Makara. Gubate. Dubara. Sharafa. Cimate. Butute. Dabale. Bosona. Falaxe. Galata. jedhaa. Isa kanaaf ilaalaa. Isaan kunis hundi isaanii sagalee 3 qabu garuu jechoota gabaabaadha. Jechoota gabaabaadha. Sagalee 3 qabu. Barana kan jedhu kun sagalee 3 qaba garuu gabaabaadha. Jechama. Safara. Tumame. Biqila. Adaba. Gorora. Qorate. Atara. Kabaja. Olola. Barate. Kabale. Gubata. Waxale. Sarara. Qabata. Korata. Gajara. Hatame. Tasuma. Filate. Gibira. Ajaja. Jabana. Kadhata. Misira. Gatame. Kamisa. Qoricha. Kijiba. Riqicha. jedhaa jechuudha. Isa kanaaf namni kamiyyuu jechoota yuutuubii kanarra jiranii daftarrattis barreeffachuu hin dagatinaa. Namoonni gaaffiif yaada qabdan immoo karaa keessanaa bilbiluus hin dagatinaa.
Lakkoofsa bilbilaa kun asirra kaa'eera. Naa bilbilaa kottaa afaan keenya barannee waliin guddisnaa, waliin guddannaa siin jenna. Turtii gaarii qabaadhaa.